aslichi hada bartu ajanda kana waan qiyaama gabbuute soo arkote sani geemin aslichi hada bartu qiyaama media kana buutaau maiki fi asli fi hamza fi ashiti fi ibsisha jiddu waan buudemu hada bartu geemin dhageeffad akka geemin hada bartu gize geemi boodan dhufamu waan ashitin jettee sitamtani warri ibsa fi maiki khale jettani boa turtan arra nyaadamtanga arra eesa baagati senta halayyatam tusifuda dachitam senta arditam senta arditam senta alkus ummas arditam senta dhageeffadhu jaarsaa fi jaartiin osoo roobni roobni maal jedhamu barreeffama roobni rabbii roobe tokko biraa har'a gahee tokko biraa ammoo boruun gahu kun yoo dandeeytiin please wal qabadha yoo dandeettan wal qabadha jetteen please dhageeffadhu farda kooraa hin qabne hin yaabbatina ani nama hin tuqu nan tuqina dhageeffadhu jecha ashitee abbileedha dhageeffadhu jecha ashitee abbileedha si dubbisu jira jecha xiyyamati yaa ilmaan sareedha na hin tuqina jetteen yoo gadi bahee deebii kenna jedhe ana jaarsa koo liifi seenuu naaf hin ayyamu dhageeffadhu sila gabbeen laayifi seene isinirra deema jechuusiiti laayifi seenuu naan ayyamu jaarsa si kabajje akka gartee dhalaa takkatti kalee heerumtee arruma gabbaatee habababa jechuu jibbaadha kun hundinuu dhageeffadhu kabajaa ummata oromootiif kabajaa maatii siitiif qabdu si galee an jaarsi kiyya haluma heerumee arra dhufe ammoo waggaa lama jirti beek biyyoon tun heerumtee waggaa lama laal hale tun dheengadduma heerumteeti silaa dhalaan dubrummaa qabaattu dhalaan dubrummaa irraa fudhatan torbaan tokko miti ji'a tokko tolka'uu hin dandeessu sirбу miti akkasii ol utaaluu miti ol kaatee lafa fagoon deemtu ji'a tokko guututti silaa dubrummaa qabaatte dubrummaa dhabuu si agarsiifte asirratti safuu cabsuu si agarsiifte asirratti dhaggeeffadhu barreeffama si dubbisa hanga dhumatti si dubbisa dhaggeeffadhu yaa ilmaan lola musiibaa isinirra banuu ta'a ganaan lola musiibaa isinirra banuu ta'a dhaggeeffadhu seenuu naanaaf iyyuu jetteen anillee walitti bu'insa namootaatii fi diigamsa bultiitiif sababa ta'uu hin fedhu dhageeffadhu bultiin namaa diigamu bultiin namaa kharrabamu sababa ta'uu hin barbaadutti naashitti nabbilee intalti si komando intalti baale intalti waaqo guutu intalti leenjisaa diigaa dhageeffadhu baleeso intala safuu beektu tan barnootaan guddisan tan afaan keessa dhahanii guddisan tan heebalii addunyaa qabdu tan heebalii ummataa qabdu tan heebalii safuu ummata oromoo beektu jechu ani hin barbaadu jechee sababa kiyyaan bultii namaa baduun silaa har'aan tan hayyee jettee hayyamtee ibsaadhaa bakka inni geebbuute maayikiin har'a addunyaa sana garagalchiti qabbaate akkamitti aashitti bira jaarta kophaa deemtee dheexetteeni balaa tanarraa oolchite takkaffaa jakka dhaggeeffadha wanti walitti nu fidu tokkoyyuu hin jiru ani biyya kana kan dhufeef afeerraa fi cidha namaa deemuuf yookaan ammoo TikTok gubbaa taa'ee taaptaap naa godhaa jechuufi miti osoo hin taane bultii ijaarradhee jaarsa koo wajjin jiraachuu qofa hayyamaa barbaada tokkoffaa namni jaartiin qabu ofiin jedhu tokko alatti bakka jaarsi kee fi jaartiin tiyya hin jirrettiin si arguu barbaada asi dubbiin dhageeffadhu asi dubbiin jabduun ana miti barreeffamaan dubbisu jira barreeffama ashittiidha aslaali abba aslaali video irraa choofeen si garsiisa barreeffama ashittiin dubbisu jira feetu Facebook yala seen ilaali feetu Facebook hamza yala seen ilaali feetu Facebook ashitti yala seen ilaali deema abba achi dhaqi ilaali bakka jaartiin tiyyaa fi jaartiin tee jaarsi keesin jirrettiin si arguu barbaada dhageeffadhu eenyu abbaa keetii ta'u gudura jaartii sin jaalanne tanan jaalanne fuudhi sin jedhe eenyu fuudhi sin jedhe eenyu abbaa keetiitu fuudhi sin jedhe ummanni oromootti si naqe akkatti si naqetti intala tana dhufanii sirraa fuudhanii nama biraatiif haa kennani nama biraa haa fuusisani girrisaan qaleen xafaan banaa ol tarra kam jettanaan arra booneetiin qursii silaa qabaadde qursii akkasi sirjee qursirra ta'a miskiini rabbii qursiin qabu qaye moo jette laal baay'ina fooloo fi girrisaa qabdaaddaniin na sodaachisuu barbaaddan ana maddii galii kootii TikTok matii jettee laal maddii galii kootii TikTokii miti naa hubadhaa sodaa hin beeku kabajaaf malee wal haa kabajnu dhaamsa kootii oromoon ammoo wanti akkanaaf beektan fedhu waan guddaa na aarsuutu hangana na dubbise dhageeffadhuudha waan guddaa na aarsuutu hangana na dubbise dhageeffadhu abba siima dhageeffadhu si galee lammaffaan barreeffama isii keessatti barreeffamni isiin jette meeqa obsi tokkoon laalamee isa kutina kana koy nin tumura yeroo takka nin tumura kana keessin jettu bakka jaartiin keenya irratti sarguun fedha jechuun safuudha boo'ettee
ana namni na arguu fedhu jalqaba jaarsa koo irraa hayyama fudhachuu qaba goobas inni reefu dubartiin sagalee rumtee sagalee dhiiraa bartii deemuu barbaadde gannu sun soba ta'ee hafaa jechuu kiyya akka amma isin gattutti maal jechuun fakkaata namni na arguu barbaadu hayyama jaarsa kee irraa fudhachuu qaba kaja'u lafa keessa girti amala ashitteeti qophee barsa tokko kana fudhadha jalqaba jaarsa koo irraa hayyama fudhachuu qaba eegeetti booda afarsaa yeroo takka muti qabadhu lakki jaarsa kee arguu hin fedhu si qofa arguu hin fedha kan jedhu yoo ta'e kun rakkoo biraa narraa qaba jedheen afeera afeerraa diduun koo yoo ka isin aarsu taate hoomaa gochuun hin danda'amu jetteerti koo yamma laal karaa gabaabaa deemna laal aggeette laal bakka sanitti laal rakkoo maal ta'ettanii maal oltanam dubbisnee tun finne haasofnee tun finne maaliif dubbiidhaa gadi jirtan garuu osoo dubbisnee finne irra hojjaamti laal bakka sanitti malaal tokko farratti amma koi afarso dhaggeeffadhu amma zakiyate dhumarratti laal jette ani taaptaabiif kaayiroon dhufne lammada immoo goobas bakka isin itti naaf erdan sanitti akka isin feesanitti osoo jaarsi kiyya quban qabne dhufuu dhabuu kiyya yoo badii keessa taatee goobas lammada immoo Followeraan qabaa fi girrisaan irratti duruun si sodaachisaa yoo ta'e aniif geetiin nama nagahuu qabaa yaa galtee yoo ammoo baay'ee fooloo fi girrisaa qabaadanii na sodaachisuu barbaadan ani maddi galii kootii tiktookii miti na hubadha sodaa hin beeku kabaja malee walaa kabajnu achirratti maali beekta achirratti maali beekta awwaala tiktook irraa kan qabu gubaa jirtu dabsuudhaan waan akkana fakkaatu aboo obboleessa dubbiin fagala dabar lafa taa'u jira namni jaartiin kabaja'u akkamitti jaarsa kee dho'isi jaartiin ija dho'iseetiin waliin dhufna naan ja'u kaja'u harsaa koonti siiriyeesiidha tokko naa qabadhu amma komantii asliitii fi dhagaye amma komantii asliitii komantii si haalaan komantii nu gaddaa komantii dubbisa amma okay wal bira laala wal baafne laala akkoo amma dhaggeeffadha waa'ee komentii dhiisaa fakkeenyaaf barreeffama kana asitti yoo barreessite rakkoon isaa maali maddi galii isaa maali irraa difeet goona komentii asii yaa dubbifamee takkaa komentuma iskele barreeffate takka nama jaarti dhaggeeffadhu tokko bar dhaggeeffadhu nuti ajjennoon keenya amma dhaggeeffadhu boo dabbal nuti ajjennoon keenya namtichummaan jaartii keenya osoo jaartii obboleessi keenya hamsaaji bareedaan jiru kophattiin si harkuu barbaade keessan yoo achittiin gabbaatee ummata sabboona dubbii ammallee takkaan isin sirreessaa dhaggeeffadhu mee afarsa kana buusa afarsa kana namni shaba kaan isin dalagu buusa afarsa kana asoo balleessa akkeraa buusa Amo afarsa nyande me bifu diye kuna wale me tidis nurra waya afarsa nambe buna majiru miti. Bala amma da gefa da amma ko. Kale gade mudi sa bute ngirti mudi na afarsa kute jira kare afarsa. Wala gefa me ya wala gefa no. Daga. Ran. Jo wala gefa chuma ne galma de nu finge. Ayye. Itu yanza. Wan dubbanne nu dagamto. Akka wanne dubbanne nu dagamto. Da gefa da amma asli ne das kubba jira. Namni nu barbaannu si khabirati nu dufani amma na undinu. Namni khabajati nya du fessa da gefa da. Ya doctor. Amma ko doctor barbaannu. Pointi nuti barbaannu. Miciyyoon tun intala baalee kabajamtuudha. Warri baalee aalimaan beeyna, sheekotaan beeyna, ustaazotaan beeyna, ulamaa'aadhaan beeyna. Ummata safuu hojjetuun osoo hin taane ummata safuu eeggatuun beeyna. Dhaggeeffadhu. Kabajaadhaan beeyna. Asittiin nama Arsiif kabajaa qabu, Harargeef kabajaa qabu, jaarsa siitiif kabajaa qabu, hordoftoota siitiif kabajaa qabu. Intala tana ammoo safuu siirraa fuudhuuf, kabajaa sii balleessuuf hordoftoota qabnaa nuti nama jabaan ulaalu qabnaa jedhanii gaafa bakka hin taanetti fidanii sodaachisan. Yoo achi dhufuu baatte kana taata jedhanii sodaachisan maal barbaadaniiti. Kanaaf muciyyoo tana xiqqaatu hin hayyamnuudha nuti. Kanaaf dhugaasii sagalee taaneef dubbannaadha waan isin dubbatte kana ani hordoftoota tiiktoo kana nalaaluun qabuu waan isin jetteef nuti waan nama nulaalu qabuufi dubbannee sagalee dhageessifna hawaasni haa dhaga'uufi. Sigalee Sankofa miti TikTok irra seenuu jaarsi xiinaanee yommuu si jettee fedhinnaa siitiif akka barbaadde laayifii seentee waan kana dubbachuun barbaanne san bakka sii buunee dubbachuun mirga. Akkana. Doorsisni jaartii dhageeffadha amma doorsisni jaartii teenya hangana mara
ukkaamsuu fi akka sirna Minilikitti Kaayiroo keessa gabroomsuuf irratti shirri xaxame kun maali jira kee? Waan qoy hangana mara achitti mara Hamzaa jalatti gabroomsuun maaliif barbaachise jiran? Hangana mara sabona qabxii takkaan lafa kaa'uu barbaada. Qabxii takkaan lafa kaaya. Barruu isirraa amma akka hubannetti tokkoffaa namni jaartiin qaba hin jiru. Jaarsa kee dhiisi jaartii ta'e dhiisee kophaa wal agarra ka jiru eenyu akka ta'e asitti sarara diimaan naa qabadda. Lammaffaa warri galiin keessan TikTok ta'e galiin kee TikTok miti naa hubadhaa ittee girtii warri galiin isaanii TikTok ta'e sunoo eenyu ka jiru asitti sarara diimaan qabannee bira kunna. Lammadammoo warri follower qabu eenyu warri isiisoo Eeywa warri follower gurguddaa qabu fi kagirrisaa asirraa nama arrabsu qabu eenyu ka ta'e kanaas qabxii sadaffaa pointii sadeen kun serious waan qabanii ilaalanii jechuu kiyya. Isinoo girrisaa nuti ishii sunni yoo qabaate. Girrisaashitti. Nuti girrisaashitti. Girrisaashitti galatooma. Okay hayyee. Warri isin girrisaa qabanii jechuun kunoo. Girrisaa intala sammuu qabdu intala kabaja qabdu intala duudhaa qabdu intala aadaadhaan abbaa manaatti heerumtee jiraatu. Gurbaa afaan muttee harree fakkaatu kana yaakiin afaan maqaa walii qabaddu mee yaakiin namni ati ijoollee. Okay. Ayyee. Gede wal galaamat. Wal gochifte gede wal gochifte. Ko tara moldara fu dimma jaalibsa dhaggeeffadhu. Moldara Wayii abdii muktaar taati yeroo ashittiin kabareedi kun abdii muktaar wayisi. Abdii Muktaar ammaan tana haadha baatee jaala barsiisaa jiraati. Abdii Muktaar jechuun bari miskiina bar kaayiroo san kaayita bari gurbaa kana bichaa bara fayyaa qaba. Isaan guutuun fayyaa qabdu. Naabbi akami amma nuti jaartii teenya jechuudha akka nu jalaan baafanne jechuudha. Abdii Muktaar akka jenne Abdii Muktaar tokko baratti dhaggeeffadhu Abdii Muktaar tokko bara sadaqaan kadhatu lammaffaa follower hedduu qabu. Waan akkasii amma jennoon keenya kallattiin eeysimma siidaa feestiba amaarri. Ani jaalibsaa Abdii Muktaar jaalibsaa isinitti himachuu dhufeen sabboona. Maali? Maazinje? Abdii ati miskiina nama gaarii. Abboo mucaa abboo booda mana nama. Jaartii tiyya suuraa maxxansee kalee waa hedduu haasayaa ture. Ani isa himachuu dhufe. Jaartii deetam? Haadha faatee diga. Haadha faatee inni siin jaaladhe yaa ati yoon irraa qabachuu badduu dorgomaa gaajaa. Sirriidha. Haadha faatee sii miti. Nama shanii wali fuudhu yaad. Musaadha sii goonatis. Mataan nu nyaati. Maal jechuu ankoo baakee yoom dadhabes min jedha. Jaalbariin tokkollee jaalatee maraataa mire.